namni seera biyya kanaa beektu hoteela keessa teessee taap akkas godha attee wajjitu bar bakka itti dhorkamu ni jira bar waan akkasii kana beektus yoo dandeessan fayyadamaati ka'aati bakka baharaa bakki bashannanaa keessattuu ijoolleen naannoo shaarjaa jirtan kun naannoo Dubaay jirtan kun Dubaay paarkingiin sun keessa birrii meeqaan fudhattanii waraqata seentu diraama 15 guyyaa guutuu bakka beelladootaa sana bakka turistii sana keessa deemaa ooltan qabbana keessa marga keessa deemaa ooltanii namni achitti sin arguu waas namni sin gaafatu jiru chiipsii keessaniif bishaan keessan bitadhaa haayilaanditti qabadhaa bakka akkasii deemaa taa'a. Nama 10 nama 9 nama 7 taatanii wal faana keessa bakkeerra hin yaa'ina. Lammaffaa immoo warri hanga har'aatti otoo maa inni namichi lakkoofsa guuru abboon muyitiin irraatii godha maartii warri moodiitera qabdan. Akkasin godhiina kanuma siniin jedha kabira wanta dhufaa jiru hundumaa wajjin eegdu rabbi waan hundaaf nagaa haa fidu obsaa keessattuu warri ganaa Itoophiyaarra waraqaa tokkotti baafattu otoo gad dhufteessanii of ilaaltanii yoona kana. Abbaan barbaade si fida jechuu danda'a. Fakkeenyaaf ani har'aan kaasee warra ijoollee kana dura viizaa biraa qabu gaafa 13 har'a ijoollee seenaan qaba. Warra viizaa baasee tikkeettii mureerraan ala nam tokkoof shamarranii firree dhiiraa firree viizaa hin baasu. Eessa seenumee dhufani? Eessa dhaqu? Kaampaaniin hoyyuu takkaatti amma ijoolleen kaleessa dhugaa rabbiiti takkaatti nama 230 kaampaaniin isaanii ifii kaanselee waraqaa kenneefii bara deemaa hojii barbaadadhaa jedhanii. Banglaadeshinii Hindii lammii warra biraa warra biyya isaaniirraa kontiraata ijoollee fidaniiran kana biyyatti deebisaa jiru. Nasuuf ijoolleen kaampaaniirra jirtan hin beektanii lammiin biyya isaanii biyyatti deebisaa jiran mee kaampaanii sin jirtaniiti. Ijoolleen as jala amman ijoolleen kaampaaniin tokko hunda yoo ta'uu baatellee namni danuun ni jirtu kaampaanii keessa. Arbaamni tikkeetti muree ijoollee gashaan jiru biyyatti mee lakki biiftuu soba himaa jirtaa arbaamni aayidii nurraa dalagaa jira malee kaampaaniitti gadi nu yaasaan jiru tikkeetti muree nama biyyatti gashaan jiru yoorri jettan soba barreessa. Ani waa'ee kaampaaniisa dhimma waan beekurraa sinitti arbaamni ifii tikkeetti muree ijoollee yeroo gashaa jirutti biyya keessa teessanii ganaa paaspoortii baafatu ganaa viizaa rukutattan biyyuma kanaa na baasittanii maraatina ijoolleen gadhiistee bahaa jiru. Yoo dandeessaniyyuu yeroo kanatti yeroo rakkoon uumamu kanatti yeroo kaampaaniin Dubaayiin baay'inaatiin maaltu jira meeshaa gurguddaan biyyoota biraarraa gashiti hanga meeshaa qulqullinaarraa biyyoota biraarraa gashiti. Yeroo kanammoo yeroo kaampaaniin cuccufamu dooniin konkolaataa dooniin bishaanirraa dhaabatee jira. Waan hunda akkan ol baasee sinii odeessuun barbaadina anarree yoo nama seera qabeessa ta'eyyuu iddootti na gaafachiisu jira. Dooniin bishaanirra deemu dhaabatee jira. Meeshaan daldala galaanarra galu dhaabatee jira. Yeroo kanammoo hojii kaampaanii danuu kaampaanii gurguddaa han dhaabateeru jira. Fakkeenyaaf ani arbaaba kana dura jalatti hojjedhu Abu Dhaabiirra kaampaanii 4 irratti ta'ee jira. Irratti dhaabatee kaampaaniin namichaa. Dhaabatee jira. Dubaay kaampaanii 2 kaampaanii 9 akkas keessa kaampaanii 3 qofatu hojjechaa jira. Fabrikaa bishaanii fi almuuniyeemii qofa dalagaa jira. Warri kaan kaampaaniin hojii dhaabee jira. Kanaaf iyyuu yoo dandeessan abbaan barbaade biyya keessaa rakkachuu dhiisee muka elektirikiitti ufaasa ka'u birrii qabdan harka keessanitti qabadha. Eenyuufuu biyyan ergina. Kana Dubaay qofa miti. Keessattuu ijoolleen yeroo iyyootti akka horiitti fe'amtanii bahareenitti imalaa jirtan. Qaxaritti imalaa jirtan keessattuu ijoollee dhiiraa. Argitaniitu mana Mubaarakfaatti ijoolleen kaleessa dhiyaatanii. San Dubaay yoo ta'u jennu inni biyya sanaa caala. Hin deemina. Ijoolleen as geesseeyyuu garatti galagaltu abaa jirti. Rabbi nagaa haa buusu yoo haalli mijatee dhufu adabadhaa taa'a.
yoo wallagga jiraatte haalli nageenyaa achii si rakkise shaashimannee jira. Yoo shaashimannee jiraatte bakka biraa si rakkise deemi Harargee jiraadhu. Achuma biyya abbaa keeti. Namni as deemte siin jedhu jiru bootaa qayyaradhaa achuma keessa jiraadha. Kanuma siniin jedhan. Namni biraan lammii isaa baafachaa jira. Innan keenyoo kotta jechaa jira bara. Laal kottu jedhee ati biyya keessa teessee qabdii irratti gashita. Asiiti waan tokko bahaa hin jiru. Asii jiru rakkataa jira. Achitti qabditti ati gashite sana mana kiraa kaffalatee harka dhiqatee taa'e. Hojiin hin jiru, homti hin jiru waan ta'eef. Kanaafuu keessattuu warri ganaa biyyaa kaffalattanii dhuftan adabadhaa ta'a. Ijoolleen asii rakkachaa jirti. Lakkii ifii keessan hojjetachaa jirtu. Yoo namni hojjete akkasii warrittan immoo koottaa qaqqaammadha. Hammiskiin as keessatti argaa jiru. Keessattuu warri waraqaa mataa isaanii qaban yoona kanatti yoo asii qansiraa aban hedduma argatan hojjetachaa jiru deemanii. Ijoolleen garuu kaampaanii jala jiran waraqaa hin qabne yerootti kaansel godhee kaampaaniin ofirraa gadi yaasu kan bakka bulan hin qaban, nama hin beekan, waan nyaatan hin qaban. Warra kanaaf yaaddaniittu kanaafiyyuu dhaabadhaa warri biyya keessa jirtan. Dhaabadhaa of ilaala. Warra as jirtan immoo 10-15 irra deebi'uun barbaachisu birrii biyyatti hin ergina. Akkaawuntii keessan irrallee yoo birriin jiraate warri dhiirotaa keessattuu baasaa kiisii keessan keessatti qabadha. Birrii 1,000 ID kee irratti yoo gashatte maallaqni jiraate ID keessan irraati baasiiti kiisii kee keessa kaawwadha. Wanti Dubaay ta'aa jiru immoo waan hunda asirratti seerarree nama gaafata. Hallis hin galchame warri gastee ergattan kun nagumaaf miti. Warri sinii gale siniifaa galu qimamooche mana madaamii warra jirtan Joordaan, Bahaarii, Siwud Arabiyaa, Imaaraatii, Qaxar. Hanga madaamin ifishee ofirraa sin gashitutti hanga narraa bahi siniin jettutti hin bahina. Keessattuu karooftichi tokko faayyoona kana akkamittiin kaansileeshinii fudha jedhee si gaafata bara. Habiibi kaansileeshinii fudhachuu miti bakkatti ijoolleen ciisa yeroo barbaadaa jiranitti akkamittiin kaansileeshinii fudha si gaafata bara. Kaansileeshinii kaampaaniin ifiyyuu hiraa jiru. Miinsa kam kaansileeshinii gaafata yoo nama. Amma bakka kan manni ijaazaa iddoo ijoolleen boqotan amma dhibee jira. Dhugaa jirtu sinitti. Bakkuma shaanxaa isaanii kaawwatan ijoolleen rakkatamanii jira amma rakkatanii biyya kana keessatti. Bahareenii fi Imaaraatii kana keessatti. Qaxar biyyoota kana sadan bareechi waan beekuuf waan ijoolleen keessa jirtu. Bakkuma ijoolleen shaanxaa isaanii kaawwatan. Mee ijoolleen bakka bultan abdanii rakkachaa jirtan hin jirtani? Bakka bultan. Bakka shaanxaa keessan kaawwatan. Dayyuusitti yoo haqa ijoollee keenyatti man hin jaallattani waan ta'eef si harkiseera kottu gad. Ijoolleen rakkachaa hin jirtu as keessatti. Dayyuusitti si ergeera gasti kottu seen. Isa kaanii dhiisa. Madaamin mana keessaa zayitii xiqqeessaatti naqaa gaazii bobeessinaa jechaa jirti ba. Waa biraati. Mana keessaa jechuudha. Asbeeza akka barbaaddetti akka duraa siifachi gochuun akka hin taane qacqacadhaa mana keessaa achaa jiru bara. Yoo meeshaan bakka biraarraa fe'amee gale malee maaltu jira? Tokko immoo gaafate dhugaa ijoolleetti himtu akkas ishee nyaata qinqinaamittiin hudduun ishee hojiin jaallanne hanna malee. Keessattuu hin bahinaa biyyarraa bakka hin bahinaa hanga haalli nageenyaa tasgabbaa'utti. Warri viizaan keessan sinirratti dhumachaa jiru. Namichi sin fiduu sun dafee asii sin seensisee sinirratti hojjeta taanaan okey. Warra viizaan sinii bahiru. Kan ani siniin jechaa jiru warra ganaa viizaa baafattanii waraqaa karabaansii poolisii baafachuuf bakka 10 seentan dhaabadha.
as dhuftanii dhiiga bo'uu keessanirra biyyuma abbaa keessanitti bo'uu sinii wayya garu. Yoo lakki ani maareettuma ga'een furrii kiyya cuunfachuu fedha. Biyyuma Itoophiyaa sana keessaan bahatte immoo siif rabbitu beeka. Siif rabbitu walitti beeka. Ofte kana maattan beekan ani dhufe nun immoo hin beekta inni sitti kofallagaa ficha. Itoophiyaa matti galaanuun hin jedhina malee girrigirrii kana keessa tolayyuu teenye dalaguu barbaada miti. Galaa hin jiru. Warri hin gallattan gala ani karaa kiyya soori ani galaarree hin jiru. Tolarree yoo ta'e jechuudha. Yoo dura diraama 3,000 naa kaffalama ta'e 1,000 naa kaffallan taa'aa jiran. Warri lakki nuun galaa jirrattan gala. Ani garuu galaa hin jiru. Ani galaa hin jiru sinitti. Warri barbaaddan immoo gala. Ani galaa hin jiru. Habibti biyya kana jechuudha. Buna mashinii tokko dhugdee shaaworii kee yoo galteema alhamdulillah nagaan jiraatta. Itoophiyaa too nyaattu si daalacheessitu. Otoo qibaatii dibattee gadi baatee xostosii sitti naqxu. Yoona kana sayuu asiin filannoo jedhee inni kun siyaasa mataa isaanii barreessaame. Laayikii barreessa warri nun galaa hin jirru. Hamma girrigirriin darbutti mana madaamii ta'e tolayyuun hojjenna. Madaamiin as beesaa naa dandeessu malee annan ta'a warri jettan lubbu qirsi. Warri nun hin galla jettan immoo laayikii yalla warri galuu barbaaddan. Ani galaa hin jiru. Oromoo ani galaa hin jiru. Sarga era singalu masri tokko maraa'e. Ani jechuudha. Gaafa dubbiin hammaatte asiin gara oomaanitti kuta. Karuftichuma tokko fudhee malee galaa hin jiru. Wallaahi ani galaa hin jiru. Wayyoo inni. Habibti haati faateef sabaan boontuun edha waa'ee jireenya waddatee haasa'u nageenyaati. Waa'ee jireenya waddadee miti. Waa'ee ammala. Amma yaadduu ta'aa jiru. Waa'ee jireenya waddadee miti. Nuni namni buddeen gimmaasha nyaatee bulla buddeenuma gimmaasha nyaannee bulla nuni irree qimamoonni mana madaami. Waa'ee jireenya waddadee osoo hin taane wanti yaaddoo nutti ta'aa jiru girrigirrii kana keessa nun qimamoonni galaa hin jiru. Keessattuu warra as taatanii dura abbichuu arrabsaa turte akkuma galtanitti bakka biraa deemtusi. Kanaafuu warri galuu barbaaddan gala. Ani garuu galaa hin jiru dhiifa manarraa godha. Warri ana faana addanumaatiin oomaanitti darbuu barbaadanitti seenuu abiibti shaantaa guddaasaa qopheeffati gaafa dubbiin humnaa ol ta'e. Amma gaaziif zayitii nurraa dhaabate miti. Ruuziin irreemma nurraa dhaabate. Dubbii nama himuu gara ilkaanitti geessutti yeroo ani galaa hin jiru. Ani galaa hin jiru.